Halkanii guyyaanii fiiga ayyoomiin harabaafadhee hojjetee jireenya koo fooyyeffachuuf jedhee jaboon obsaan tattaafatee eededa jireenyaa yaabbachuudhaaf hidheetiin qe'ira qaqqaabatee. Yeroon isaa bara 1960 gama xumuraa keessa ture. Qaanqinni wallee afran qalloom dirree dhawaatti qabattee hargeessatti godaantee Hararii fi Finfinneettis onkorri biqilee weellistoonni haaraan mul'achuu jalqabaniiti jiran. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha guyyaa irraa qabsoo hittuu fi weellistuu haadha hundaa artist Aloodaa Wedheenya lubbuudhaan of biraa dhabne irratti xiyyeeffachuu seenaa gabaabaa isin biraan geenyam hanga xumura sagantaa keenyatti qaamaaf qalbiin nu faana ta'am. Haa ta'u malee aartichi dhiira qofaan akka guutame ture. Barmaatii fi ilaalcha hawaasaa gaafas ture. Dubartoonni gama dirree bahanii weellisuuf miti haasa'uufuu kan hin mijoofne ture. Gaafa Somaaliyaa san 50 shubbisaa fi Yoonis Abdullaahifaan dubartoota afaan Somaaliyaa weellisan leenjisuun akka isaan dabalanii afaan Oromootiin sirbaniif shaakalsiisaa turaniiru. Bara 1968 tilmaaman amma ciminaa fi tattaaffii Ali Shabboo fi waddootiin erga afran qallotti dirree dhawaa mooraa aartii Oromoo taatee mul'achuu jalqabde. Shamarreen qacaleen magaalaa bareedduun takka dhaabbata daldala bunaa tokko keessatti qacaramtee hojjette. Buna angolaaltee afuuftuudhaan hasharaa fi callaa adda baasaa turte. Yeroo hojjettu garuu hellee fi weedduu aadaa bareedduu leellisuu jaalatti turte. Guyyaa tokko shamarreen tun yeroo weeddisan buna afuufan sagaleen isii gurra gaazexeessaa Mahammad Qophee yookiin Doktora Kabajaa Calaw jettee seente. Mahammad Qophee sagalee dhagayaa jiru dinqisiifatee bakka dhaabbatetti hafe. Ariitiin gama Ali Shabboo yookiin Doktora Kabajaa imale. Sagaleen akkaan miidhagduu fi gurra nama hawwattu dubartii kennaa addaa qabdu dhaga'uu Shabbootti hime. Ganama itti aanu shamarreen sun bakkuma kaleessan akkuma kalee weeddisaa bunaan galoolaa jirti. Dargaggoonni lamaan gubbaa dhaabbatanii dhaggeeffataa turaniiru. Sagalee isii raajeffatanii kan itti aanu amansiisanii gara aartii Oromootti naquudha qofa carraan jiru. Ishiinis aartii fi kennaa of keessaa qabdu dabaltee jaalala addaatiin qabdi turte. Afeerraa gama aartii isiif taasifame fudhachuudhaan shaakala ilaalcha hawaasaa gaafas ture cabsitee gama dirree aartii seente. Gitaara Ali Shabbootiin dabalamte sagalee kiloolee isii uumamaan qabdu dhiyeessite seenaa geeddaruu dandeessee jirti. Bara 1968tti taateen seenaa qabeessi magaalaa Finfinneetti uumame. Agarsiisni aadaa Oromoo guddaan yeroo jalqabaatiif qophaa'e Oromoo kallattii hundaan walitti dhufee waltajjiin ho'etee akka ibiddatti laboobdee mul'atte. Tana jechuun urjiin haaraan bahaan mul'atte tun gama waltajjii luf jettee as baate maayikii qabattee gara fuulduratti siqte. Barbaanne wal barra ni baranna walirra jettee sagalee kilooleen sammuu namaa yookiin ammoo maayikiraafoona waltajjii keessaa fuullaatiin gurra uummataa seentee gara roraatte. Namoonni saganticha irratti hirmaatan hundi aartii Oromootiif urjii haara inni fuulla'uu hubatanii dinqisiifachuun ajab jechisiiste. Urjiin kaleessaa sun Haloo Daawwitiin bara 1953 naannawa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Awwaallee keessatti dhalatte guddatte. Ijoollummaa isiitiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hojjette maatii gargaaruuf dhaabbata alergii bunaa tokko keessatti miindeeffamtee qacaramtee hojjetaa turte. Gaafa gama aartii dhuftu Oromoon seentu gaafa gama aartii Oromoo seentu umriin isii waggaa 15 ture. Sammuu qaxaleedhaan Ali Shabboo jalatti alalaasaa leenjitee guddatte. Mahammad Qopheettii fi Abdii Qophee jala jecha
of jechamaan guddifattee Aadam Haarumii fi Kadiir Sa'iid faa waliin muuziqaa Oromoo miidhagsuudhaan babal'attee as fuullaateem. Aartii Oromoo guutuu keessatti babal'isuu jalqabde aartist Haloo Daawween. Haloon muuziqaa feetu ol kaasteen feetu gad buusteen akka barbaaddetti micciirtee taphachuu nama danda'udha. Aadaan dhuftu ammayyaan dhuftus eenyutu akka Halootti isii malee tamtu geeraree eenyutu seenaa qabsoo Oromoo Saala Sillaasee yookiin hamma Haile Sillaasee sanboodas darguu hamma wayyaanetti walleedhaan araraasaa ergaawwan qaban dabarfataa turteen jirtum. Amma dhaggeeffadhaa guurii gurraa fudhadhaa gabroonfataan Habashaa bulchuu Absiiniyaatti kaayyoo Saala Sillaaseedhaan kaayamte Minilikii fi Zawudiidhuudhaan raawwatte. Fakkaataa abbootii garaa ka akka goobanaa daacee qabatanii lola labsanii harma muraa aanolee harmee harma muranii dhiira Nikolaasanii harka irraa ciranii gargaarsa meeshaa lolaa Ingiliis irraa argataniin akkasiin nu cabsanii qaciicaa lammiitiyyaa Oromoo ta'uu isaaniitiif dhumanii Arsii cabsinaan ona ituu afran qallotti darbanii gaafa Halloo Daawwee Helelii Hallayyoo jettu Harargee garaaraastu gaafa Dammashoolee jette Shawaa buhaarsitu gaafa ehee jettee qe'ee gootota Wallaggaa keessa naannoftum gaafa Arsii Shaashambaa gootum gaafa Walloo ilmaan Ayyaa harmee Oromiyaatti hiitum gaafa haalaan haalaa Jimma jettee garaaroo raastu gaafa hangafa Abboo ilmaan Booranaa weeddistu Oromiyaa guutuu aartiin walitti hidhuuf carraaqaa nama turedha. Aadaa hunda weellisuun dubartiin isii dursites tahee ittiin qixxaatte hagaammattee jirtu. Halloon faana sosochoostaa yookiin afran qalloo kan aartii Oromoo fi Oromiyaa guutuu ol qabuuf ka'e keessaa magartee kaayyoo hangaftoota Ali isii aartistiif dhaloota lammaffaa yookiin daaddaa isii waliin milkeessite. Afaan Oromoo raadiyoo cabsa jaamaa ture weellistee mana manatti akka dhagaamu goote. Saboonni afaan Oromoo hin beeynilleen weellistuu Oromoo takka maqaa dhawu jettee yommuu gaafattum Haloo Daawwee irra deebiidhaan calaw gurra godhanii sitti himu. Artist Haloo Daawwee gargaarsa weellistoota gameeyyii akka Ali Shabbootiin gara baandii biiftuu biyya keenyatti makamuudhaan hojii muuziqaa itti fufte. Kaaseta jalqabaa mata duree duraa duubaa bareeda naannoo jedhu irratti sirboota 10 baasuudhaan maxxansite. Murtii aartii waggaa 50 keessatti kophaa isiitii fi aartistoota biraa waliin albamoota 23 caalaa uummata biraan geesseeti jirti. Weellistoota gameeyyii kanneen akka Ali Shabboom, Adam Haaruun, Kadiir Sa'iid, Mastafarraa, Abdii Ibraahim, Umar Ali Faaraa, Jundii Haaruun, Ali Mahammadii fi kanneen biroo waliin wallee baay'ee hojjetteeti jirti. Sochii qabsoo Oromoo keessatti hojiin aartiin uummata dadammaysuun madditti hamma bosona seenuun qabsoo hidhannootti hirmaachuutti seenaa hin dagatamne galmeessuu dandeesseeti jirti. Kanaanis yeroo dheeraaf miidhama dararaa irraan gahaa waan tureef waggoota dheeraaf Somaaliyaa fi Jabuutii keessatti baqattee naannawaa turuun isii ni yaadatama. Haloon haadha ijoollee 5 yoo taatu waggoota 10 darbaniif dhukkuba sukkaaraa dhibee dhiibbaa dhiigaa fi kareetiin dhibamte Finfinnee fi Adaamatti deddeebitee yaalamaa turtus umriin isii waggaa 63tti onkololeessa 14 bara 2023 akka lakkoofsa Girigooriyaanitti magaalaa Adaamaa mana jireenya isitti du'an addunyaarraa boqotteerti. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa seenaa gabaabaa aartist Haloo Daawwee irratti xiyyeeffachuun isin ba'an keenyi kan hanga ammaa hordoftan kana ta'a. Qopheessee dhiyeessuun an Roobaa Diinoo.